Harmolee baga nagaan deebitan hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon arras waan haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Sana dura warreen chaanaalii keenya kana subscribe, like, comment, share godhaa jirtaniif galanni keenya guddaadha. Karaa kanaan nu cina dhaabachuu keessan nu tumsuu keessan ammas ittuma fufaa isiniin jechuu barbaanna. Har'a waan haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Isa dura warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Amma wantan isinitti agarsiisuuf har'a dhufe Play Store irraa akkamitti applicationii nuuf buudide yookaan immoo yeroo tokko Play Store keenya guutee applicationii install nuuf gochuu dida waan ta'eef haala salphaadhaan akkamitti akka download gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf Play Store irraa buusuuf gaafan jedhu MX Player kan jedhu kana gaafan search godhu akkuma argitan kana free app space nuun jedha yookaan immoo akka inni guuteedha kan inni nutti agarsiisu. Kanaafu applicationii sana install godhachuudhaaf applicationota warra kana dhabuu akka hin qabudha kan inni natti himaa jiru. Kanaafu applicationota warra kana osoo hin dhabiin haala salphaadhaan akkamitti applicationii size isaa amma fedhe ta'e akkamitti akka argachuu dandeenyudha kanan haala salphaadhaan isinitti agarsiisu. Kanaafu isa kana cancelettanii baatu. Sana booddee Telegramii keessan keessa seentu. Karaa Telegram keessanii haala salphaadhaan akkamitti akka buufattan isinitti agarsiisa. Iddoo ishee search irra deemtaniitu APK downloader jettanii search gootu. APK downloader gaafa jettanii ishee jalqaba dhuftu kana bootiidha. Bootii akka taate hin dagatina. Kanaafu gaafa inni isiniif dhufu start ishee jettu tuqtu. Start akkuma jettanii welcome to APK DL bot isiniin jedha. Kanaafu asirratti applicationii barbaadan maqaa isaa barreessitanii argachuu dandeessu. Kanaafu maqaan applicationii nuti Play Store irraa nuti sana MX Player ture. Kanaafu isa search goonaa jechuudha. Sana booddee kunoo akkuma argitan kana nuuf fidee jira. Kanaafu applicationota baay'eedha kan inni nuuf tarreessu. Kanaafu yeroo baay'ee applicationii nuti barbaadnu suni jalqabarra ta'a waan ta'eef preview goonee ilaaluu dandeenya. Kanaafu preview ishee jettu kanatti buunaa jechuudha. Amma akkuma argitan kana applicationii nuti sila achirraa install gochuuf nu dide MX Player kanadha. Kanaafu asirratti odeeffannoo version isaa meeqa akka ta'e, update yoom akka ta'e, size isaa meeqa akka ta'e tokkoon nutti hima jechuudha. Kanaafu amma download ishee jettu kana tuqaa jechuudha download gochuudhaaf. Download gaafan ajaju kana sekondii muraasa akka turudha kan inni natti himu. Kanaafu xiqqoo ishee sekondii muraasa eegduu sana booddee inni ofuma isaayyuu applicationii sana isiniif fida. Akkuma argaa jirtan kun applicationii sana nuuf fideera. Kanaafu haala salphaadhaan download gochuu dandeenya karaa Telegramii keenyaa jechuudha. Kanan isinitti agarsiisuu barbaade har'aaf kanumadha. Haala salphaa kanaan buufachuu dandeenya. Warreen chaanaalii kana subscribe goone subscribe gochuun dagatina. Warreen viidiyoon kun isin fayyade immoo hiriyoota keessaniif akka qooddan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaada. Galatooma viidiyoo dhufuun ammoo dagarrutti. Ciao.